Nagaaf araarri waaqayyoo hunduma keenyaaf haa baay'atu. Yoo ashamaa akkam jirtu jaallatamoo ijoollee waaqayyoo hundumti keessan baga nagaan gara YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guutiitti nagaan dhuftan. YouTube chaanalii kanaan dubbiiwwan jireenya hafuura keenyaaf bu'aa buusan, barsiisa sagalee waaqayyoo, waaqeffannaa fi odeeffannoo wayitaawaa isiniif dhiyeessina. Haaraa yoo taatan subscribe godhaatii maatii keenya ta'a. Viidiyoo haaraa argachuufis beelii tuquun olis jedhu tuqa. Viidiyoo keenya har'aa keessatti waa'ee taabota muka irraa hojjetamuu lubni tokko dubbatee namichaan Yesuus jedhee konfiraansii guddaa tokko tajaajilee kaffaaloo tufaa sirbataa dalaa gammachuu faarfannaadha. Waa'ee Oromoo dubbata waan ta'eef jedhee tuqaawwan kana sadan gabaabsinee waliin ilaallaa. Haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turan affeerraa kooti. ማውቀውን ነገር ታቦት ምንድነው ነው? እንጨት ሰው የጠረበው ቦክስ ነው። እንጨት ነው አልክ ብለው ይከሳሉ። እንጨት ነው ያልኩ እኮ መጽሐፍ ቅዱስ አዎ እውነት ነው። ከግራር እንጨት ታቦትን ቀረጽልኝ ነው ስራልኝ ነው ያለው አይደለም እንዴ? ከግራር እንጨት መሎጊያውን መጽሐፍ ስራ አለው። በቃ በግልጽ ነው ያስቀመጠው። አማርኛው ታቦት አልሄድልን አለ ብለው ደብረ ማርቆስ ላይ አንድ ጊዜ ታቦት ይዘው የጥምቀት ሲወጡ ቸርች ሙሉ ወንጌል ቻፕል አለና በዛ ሲደርሱ አልሄድልን አለ አሉ። ያችን ቤት ለማስጠርመስ ማለት ነው ለማስደብደብ አልሄድልን አለ። መናፍቃን እነዚህ ያስቀምጣቸው ያው ታቦቱ አልንቀሳቀሳል አለ። ከዛ በኋላ ሰው እዚህ ጴንጤ ያስቀምጠን ታቦት ይዘን ስንሄድ ያው አልሰዳለ ብሎ ድንጋይ ወርወራው ገባ። ስለዚህ ታቦት አይሄድም አልሄድ አለ የሚሉት ፌክ ነው። በውሸት ሰዎችን ለነሱ ለማድረግ ነመረታብ ነዘበነ ዶክተር ተብለው አውሮፓ ፕሮቴስታንት ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ቴዎሎጂ ሰርተው መጣው ክርስቶሎጂ እዛ ተብለው መጣው። አሁን ግን ማርያም ቴዎሎጂ ታቦቲ ማሊዳ ሂኪሳ ኢንስሪን ዶብልቲ ዮካን ሳንዱቃ kakuu jechuudha. Akka biyya keenyaatti immoo taaboti kun muka irraa hojjetama. Duris taanaan taaboti saanduqadha. Kun immoo mukti soofamee xarabamee taabota fakkeessanii hojjetu. Dhugaa dubbachuudhaaf taaboti isa Waaqayyo saba Israa'el yookaan Museen taabota kana naaf hojjedhu jedheen ala taabota kan biraa fakkeessanii hojjechuun waaqa tolfamaa ofiif hojjechuudha. Taaboti kakuu haaraa muka miti. Sababni isaa immoo saanduqi kakuu yookaan manni qulqullummaa Waaqayyoo ammanudha. Macaafni isin mana qulqullummaa Waaqayyooti jedha. Yeroo tokko jedhu lubni kun taabotii utubaa taskaanaa ba'uu karaa irratti waldaa warra wangeelaa tokko bira ga'ee socho'uu dide. Maaliif jennaan warra manaafiqii yookaan gantuutu as jira jedhan. Kanaaf sabni achi jiru waldaa sanatti dhagaa darbachuu eegale. Asuma biyya keenya Oromiyaa keessatti immoo lafa bareedaa yoo tokko qabachuuf yoo yaadan taabotatu bu'ee jedhu. Lafti sun abbaa qabaates dhiises taabotii lafti kun kan kooti jedheera jedhanii lafa babal'ifatu. Ergi dhiyootii as immoo yeroo kabaja ayyaana cuuphaatti waaqa tolfama bifa jabbiin horiin suuraa namaa kaasuun bifuma wayii bobbocanii tolchuun aara irratti aarsanii shaakala hin beekamne kana jalqabaniiru. Yoomuu taanaan faallaa barsiisa macaafaa kan ta'e saaxilamuun isaa waan hafu miti. Dubbiin alaabaa, dubbiin taabotaa, dubbiin lafaa, dubbiin durbee maaramii, dubbiin ergamootaaf sagaduu amma biyya keenya keessa jiru kun mootummaa Waaqayyoo waliin tasummaa waliin argu. Guutummaattis kallattii fakkeessaaf sobarra jira. Waaqayyoo warra dhugaan osoo hin galiniif callisanii borcaa jiraniif hubannaa haa baay'isuufi jenna. Odeeffannoo keenya kan biraatiin paastariin tokko Yesuus Kiristoosiin samii irraa waamee konfiraansii waldaa isaa keessatti qopheesse irratti affeereera jedhame. Sagantaa kana irratti Yesuus wangeela lallabeera jedhamee odeeffamaa ture. Dhimmi kun bal'inaan odeeffamaa kan ture. Namni Yesuus jedhame kun hoo eenyudha? Dhimma kana dhugaa isaa kunoo isinitti himuuf jenna. Odeeffannoo kanaan namichi biyya Afrikaa kibbaatti paasterii ta'e kun Yesuusiin samii irraa affeeree waldaa isaa keessatti akka inni wangeela lallabu godhee jedhu miidiyaawwan bebbeekamoo irratti darbaa tureera. Garuummoo wanti kun kan ta'e Afrikaa kibbaa osoo hin taane Keeniyaatti ture. Suuraan miidiyaa irratti faffaca'ee namichi kun bakka Kiisaariyaa jedhamtu Naayiroobii irraa fageenya kiiloomeetira 25 fagaatti jedhame. Namichi suuraan isaa mul'atu kun maqaan isaa Maayikel Joob jedhama. Nama biyya Ameerikaati. Hojiin isaas aaktirii fiilmii fi lallabaa wangeelaati jedhame. Kanumaan waldoota garaagaraa irratti dubbiiwwan wangeelaa fi haasaa biroo akka dubbatu waldoota tokko tokko irratti ni affeerama jedhame. Namichi kun ofiisaa godaambaa yookaan muuziyeemii wangeelaa jedhee of waama. Bakki jireenya isaa Orlaandoo Floriidaa kan ta'e akka Yesuus Kiristoos ta'ee fiilmii The Holy Land Experience jedhamu irratti hojjeteera. Namni kun fuula feesbuukii isaa irratti viidiyoo gadi dhiiseen Keeniyaa keessatti kan argamtu iddoowwan gurgurtaa qonnaan bultootaa fi suuraawwanii ta'ee mul'ata. Ta'us
garuu namoonni baay'een Afrikaa kibbaa akka ta'etti odeessaa turan. Odeessaa turuun isaanii ni beekama. Haalli suuraa kana irratti mul'atu kun tajaajiltoonni sobdoonni Afrikaas ta'ee biyya keenya keessa jiran diraamaa akka isaan fayyadamanii kan mul'isudha. Suuraa kana fayyadamuun miidiyaan biyya Keeniyaa tokko akka jedhetti paasteriin biyya Keeniyaa Yesuusiin karaa irraa argadheen waldaa fidee jedhee dubbateera. Paasterichi jechuun gabaasee ture. Suuraan kunis osoo inni waldaa biyya Keeniyaa jiru tokko keessatti lallabaa jirudha jedhame. Viidiyooma waldaa kana keessatti mul'ateen tajaajila dinqii akka godhus yeroo dubbatu ni dhaga'ama. Namichi Michael Job jedhamu kun daawwannaadhaaf kan inni Afrikaa dhufee isa jalqabaa isaa miti. Kanaan duras Toogoo dhufee ture, yeroo sana garuu uffata jaakeetii fi surree uffatee waan tureef hagas mara qalbii namaa hin hanne ture. Kanadha egaa namoonni baay'een gara fedhanitti hiikanii inni isaan haasaa turan. Dhugaan isaa garuu kana ture. Jaallatamtoota uummata Oromoo jirtu nagaadhaa. Salaam naachuu እንደምን አላችሁ? መላው የኦሮሞ ኔናችሁ ወንድማችሁ ከፍ ያለው ነኝ። ኤርጋ ወይ ደበርሱን በርባዴ መልእክት ላስተላልፍ ፈልጌ ነው። ምንድነው እሱ ሰሞኑን አንድ የታደለ ገመቹ ዘፈን ተለቋል። ዘፈን አለለው ምን እንደ መዝሙር ነው የምሰማው። ምክንያቱም ለምንድነው እንደ መዝሙር የምሰማበት ምክንያት ዳዊት ስለ ኢየሩሳሌም ስለ እስራኤል ሀገር ሲያቀነቅን መዝሙረ ዳዊት ተብሎ ከተጻፈ ታደለ ገመቹ ስለ ኦሮሚያ ሲያቀነቅን ዘፈን ልለው አልችልም። ስለዚህ መዝሙረ ታደለ ብዬ ነው እየሰማሁት ያለሁት። ስለዚህ በጣም ቆንጆ ነው። ኦሮሚያን የሚያትት ኦሮሚያን የሚተነትን ኦሮሚያን የሚያብራራ የሁሉ እናት እንደሆነች የድሃ አደግ እናት እንደሆነች ድሃውንም ሀብታሙንም ሁሉን እንዳስጠጋች የሚናገር ነው። በጣም የሚገርም ነገር ነው እና እጅግ በጣም ነው እና ኦሮሚያ ውስጥ እንግዲህ ጀነራሎች አሉ፣ ጀግኖች አሉ፣ ታጋዮች አሉ፣ አታጋዮች አሉ፣ አንበሶች አሉ፣ ለህዝብ ዋጋ የከፈሉ መስዋዕት የተከፈሉ አሉ። እነሱን እንግዲህ እዛ ውስጥ ጠርቶ መጨረስ ስላልቻለ እንጂ እነዚህ ብቻ አይደሉም እና በአንድ ትራክ ውስጥ 9000 ታጋይ 9000 ጀግና ይጠራል ማለት አይቻልም። 1 ሚሊዮን ጀግና ይጠራል ማለት አይቻልም። ስለዚህ የሚችለውን ያቀሙን ስላደረገ አንድ ትራክ የሚችለውን አንድ ሙዚቃ ሊችል የሚችለው ሊይዝ የሚችለውን ነገር ካደረገ በቂ ነው እና ብዙ ጊዜ እዚህ ላይ ትግል ባታበዙ፣ ወሬ ባታበዙ፣ አተታ ባታበዙ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ይልቁንም እርስ በርስ ከመዘማመት አንዱ ላይ ከመዝመት ይልቅ ሰብስክራይብ በማድረግ እንደውም ሚዲያውን የኦሮሞን አርት በማስፋት መተባበሩና መታገሉ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁና ይልቅ አንዱ ላይ ነው። ሸዋ ሲሞገስ ወለጋ ደስ ሊለው ይገባል። ወለጋ ሲሞገስ ሸዋ ደስ ሊለው ይገባል። ባሌ ሲሞገስ ሸዋ ደስ ሊለው ይገባል። አርሲ ደስ ሊለው ይገባል። አርሲ ሲሞገስ ሐረርጌው ደስ ሊለው ይገባል። ሐረርጌው ሲሞገስ ባሌው ደስ ሊለው ይገባል። አንዳችሁ ባንዳችሁ ደስታና ሙገሳ ባንዳችሁ ክብር ልትደሰቱ ይገባል። መጽሐፍ ሲናገር ወንድሜ ከኔ እንዲሻል ብላችሁ ቁጠሩ ይላል መጽሐፍ ሲናገር ራሱና ባሌ ከኔ ይሻላል ብለህ አስብ። ሸዋ ከኔ ይሻላል ወንድሜ ነው ብሎ ማሰብ አለበት። አርሲ ከኔ ይሻላል ብሎ ወለጋው ማሰብ አለበት። ይሄ ባይብሊካል ኮንሰፕት ነው። ባሌው ለአርሲው በአርሲው ደስታ መደሰት አለበትና ትሰማለህ ወይ ዘፈን ለምትሉኝ ሰዎች ምንድነው ብላችሁ ሁሉ ተፈቅዶልኛል ሁሉ ግን አይጠቅምም እንደሚል መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ነው። የሚጠቅመኝን እሰማለሁ፣ መቀበለውን እቀበላለሁ፣ ማልቀበለውን አልቀበልም። ስለዚህ የሚጠቅመኝ ከሆነ እንኳን ዘፋኙን እኔ ሰይጣን ቢሰብክ እሰማለሁ። የሚጠቅመኝ ከሆነ ምን ችግር አለው? ስለዚህ እኔን አይጉዳኝ እንጂና በጣም ወዳችኋለሁ። ይልቁኑ አሁን ከዚህ በኋላ ቻሌንጅ የማረጋችሁ ነገር ሸዋ ሲሞገስ አርሲ፣ አርሲ ሲሞገስ ሸዋ፣ ባሌ ሲሞገስ አርሲና ሸዋ፣ ወለጋ ሲሞገስ ሸዋ ብቻ ደስ ይበላችሁ። ኦሮሞ አንድ ነው አባቴ። ስለዚህ አንዱ ባንዱ ደስታ ሊደሰት ይገባል ብዬ ነው ማምነውና ይሄን አስቡ፣ ይሄን አስምሩበት። የጠላት አጀንዳ በወንዝና በመንደር እየከፋፈለ አጀንዳ የሚሰጣችሁ ሰይጣንና ቀጥሎ የሰይጣን መልእክተኞች የሰይጣን ፈረሶች ስለሆኑ መንግስትም ቢሮ ከመንግስትም ውጭ ያሉ ሰዎች ለጥቅማቸው የሰሩት ስትራቴጂ ስለሚሆን ይሄን አስቆማችሁ አንድነታችሁን በወንድማችሁ ደስታ ተደስታችሁ እንድትኖሩ ምኞቴ ነው። ወዳችኋለሁ። ታደለ ገመቹ
ቪዥን ኢንተርቴይንመንት ላይ ነው የምታገኙት። ሰብስክራይብ ሼር በማድረግ ቪውን በመጨመር ማስፋት አለባችሁ፣ ማሳደግ አለባችሁ። እወዳችኋለሁ። Obboleessi kun Kaffaaloo Tufaa jedhama. Tajaajila Wangeelaatii dura Bataskaana Ortoodooksii keessa tajaajilaa ture. Isa booda dhugaan Wangeelaa waan isaa galeef achi dhiisee ba'ee amma waldaa ofii hoogganuu fi soortuu ta'ee tajaajilaa jiru tokko qaba. Kana qofaa osoo hin taane qabsaa mirga dhala namaatis dhugaa jiru dubbachuudhaaf nama dubbatti hin jennedha. Keessumaa waa'ee dhugaa Oromoo dubbachuudhaan beekama. Yeroo baay'ees dubbiin dubbatu dhiibbaa uumee ni argina. Egaa hubannaan namaas hammuma namni sun guddate ibsa. Ilaalchaaf dubbii nama tokko hubachuu kan dandeenyu dhugaa jiruu fi tuqaa namni sun dubbachuu barbaade yoo beeknee fi hubannedha. Egaa gidduu kanas sirbi Taaddalee Gammachuu bara baraan jedhu erga gadhiifame as Kaffaaloo Tufaa ani sirba kana faarfannaa malee sirba hin jedhu. Sababni isaa Daawit waa'ee Israa'elii fi biyya Israa'eliin walaluudhaan ibseera. Faarfannaa Daawit jedhamees beekameera. Waa'ee Oromoo fi Oromiyaa yoo dubbatames sirba hin jedhamu jedheera. Kun maal isinitti fakkaata? Kana jechuun waldaa keessatti Oromiyaa jenna yoo faarfanne rakkoon qabu jechuudha? Lakki kun matumaa hin ta'u. Kan faarfatamu uumamaati. Waldaa keessatti dacheen biyyi gaarrii fi bishaan akkasumas namnii fi uumamni kamuu waldaa keessatti faarfatamuu hin danda'ani. Akkasumas kiristaanii sirbuu fi geeraruu hin danda'u. Waaqeffannaa jechuun dhugaaf hafuuraan kan waaqeffamus Waaqayyo qofaadha. Yoo yaashamaa akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Viidiyoowwan isin akka qaqqabaniif mallattoo bilbilaa kanaa banaa gochuu hin dagatinaa.